Akkaataatti pilaatfoormii Wiz Sproutii itti banattanii karaa salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Maybe ijoolleen tokko afaan isin rakkisuu danda'a. Maybe kanaaf amma dhumaatti ilaalaa isiniin jira. Jalqaba akkuma beekamu liinkii isaa description jala isinii kaa'uu danda'a. Telegiraamii koo jalaa argachuu dandeessu. Yoo dhabdanis immoo normal googlii yookaan kiroomii namni qabdanii kiroomii gubbaatiin searchii gootanii wiz sprout settanii yoo searchii gootan .com ittiin searchii gootan isinii fida login gootanii akka login gootanii fuula kana isinii fida jechuudha. Peejiin kun isin gaafa dhufu akkuma isinitti mul'atu as you know, I have ready and agree to the term of use and the privacy policy era. Yes, I have it. More boxy can get cuqaastanii kaza continue with Google isa jedhu filattu jechuudha. Sign in, sign up gochuu caalaa Google accountidhaan yoo banattan more isiniif turre jedhee waan yaaduufi continue jettu. Continue jettanii hin eegdu jechuudha. Okay, kaza akka sign in with Google akka gootanii account isinii fida jechuudha. Accountii keessaa tokko accountii keessan filattanii jechuudha. Ittiin banattu pilaatfoormii kana jechuudha. An fakkeenyaaf account tokko filadheera as keessaa. Ittiin account tokkoon seenuu filadheera. In eegnaa jechuudha. Maybe daataan waan turuufi in eegnaa jechuudha. San booda fuula kan isin dhufa sign with to with sprout.com jedhu isin continue jettuun jechuudha karuma salphaa. Continue akka jettaniin fuula kanatti isinii dhufa jechuudha. Fuula kanatti finish registration jedha. Galmaa'uu fi ulaagaa sadii isin gaafata. Ulaagaa sadii keessaa tokko fixaniitu jechuudha. Innis emailii keessaniin banattaniitu jechuudha. Confirm emailii step tokko dabarreedha jechuudha. Kaza kan ittaanu step lamaffaa choose recording setup isa jedhu kana jechuudha. How will you record isin jira choose the best microphone you have available edha. Kaza karuma salphaa isinii akka gootanii do you have an external microphone? Yes jettuun external microphone qabdu yes jettanii dabarfattu jechuudha. Kaza how will you record lamasi isinii fida jechuudha. Ulaagaa kana guuttu jechuudha. Boxii kana keessatti microphone brandii, microphone modelii, how does it connect haa jedhullee hin guuttu jechuudha. Kana keessatti seeraan guuttanii turu wanti fakkaata. An ammas keessatti maybe tokkoon filadha jechuudha. Amma audio teknikaa kanan filadha jechuudha. Microphone modelii kiyya immoo keessatti tsaafaa jechuudha. For example isin kaa'e jechuudha. Blue Yet, Shure, SM7 normal amma naa galetti jechuudha. Phone maybe phone yoo jettanii dabartan phone Android one microphone modelii keessan ni ilaallatan tsaafuu dandeessu jechuudha. Isin matti agarsiisu phone illee darbaa jechuudha.
how does it is connect era select connection keessan immoo addaatti to USB direct into computer and phone kana filattanii turuu natti fakkaata. Ani isan filadhee darba. Will you wear headphones will record namnedha. Beeka. Ittiin darbuuf waan ta'eef yes yoo ta'an normal yoo dhiistanis immoo dandeessu yes ennee ammanii gara fuulattaatti dabarfadhaa jechuudha. Addaatti first name fi last name isin gaafata akkuma beekamu maqaa keessa maqaa abbaa keessanitti gashitu. As keessatti normal amma qaama tokkoon filadha amma nope nope oroon jedha jechuudha. Nope oroon jedha isin immoo maqaa abbaa keessanii sirriitti gashitu qabdu jechuudha. Gaza step sadaffaa dhufne jechuudha. Complete profile and language keessanii jechuudha. Daratti eegumsa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Birthday keessan sirrii isaatu guuttanii kan national ID keessanii wajjin qabatu sirrii isaa yoo guuttan gaarii natti fakkaata jechuudha. Maaliif akka booda withdrawal irratti isin rakkisnee fi ragaa qabatamaa national ID keessanii wajjin wal qabsiifattanii godhatanii turudha. Maaliif booddee gara AirTM, Pinery, Paybalin illee jira. Somebody baay'eedha kan ittiin baafatta waan ta'eef achirratti dhiibbaa akkasiin irratti hin godhannee fi utuu birthday keessan waan gaarii godhatanii turuu natti fakkaata akka kiyyatti. Anammanii kan guutamu birthday akka kan faranjootaatti normal 2005 godhanii still waggaa 18 ol ta'uu qaba isin guuttanii 2005 godhee nabi waggaa raddamii wayitaa jechuudha xuruudha next godha jechuudha. Gender and intensity fi country waan akkasii gaafata kaza inguna jechuudha kana jalqabarratti gender akkuma beekamudha male kana intensity keessan kan immoo maybe intensity keessan kan isin ibsu black or African intensity natti fakkaata kiyyatti kana filadha yoo dhiistan Middle Eastern or North African oottanis xuruudha maybe beeka waan ardii Afrikaa keessarruuf waan nu ibsa jennuuf jechuudha. Annaasi Ethiopiyaa filannaa jechuudha danatti immoo Ethiopiyaa filannaa jechuudha. Select your country lafa kanatti Ethiopiyaa seeru filannaa kaza next goona jechuudha. Amma addanatti wanti nuyi baay'ee eegumsa gochuu qabnu jechuudha. Innis maanni wanneen which languages do you speak fluently jedha. Kan isin afaan isin sirriitti dandeessan dubbachuu dandeessan kamiidha. Addaan irratti ijoolleen afaan Oromiffaa softaan anis akkuma keessa afaan Oromootu jiraate barbaadan ture gin Amaarikii jira jechuudha. Best Amaarikii ijoolleen dandeessaniif immoo carraa gaariidha. Yoo yaaltanii xuruudha waan yeroo keessa nyaatu waan hin taanee fi yeroo keessan illee waan biraatti TikTokii biraa oolur maybe $1 2 yoo har'a hojjettan kun immoo iske $80 jechuu dandeessu jechuudha. Yoo jabaattanii hojjettanii jechuudha. Addaatti language nuyi filannu Amaarikii jenna jechuudha. Amaarikii innee dabarfannaa jechuudha. Next goona jechuudha. Amma complete profile and language jedha. Amma step inni dhumaa kan hafee record samples and some beats. Sample addaatti page nuu kennu qaba jechuudha. Next goone dabarraa. Addanatti jechuudha. Gamma page kana gubbaatti waan dubbisnu jira jechuudha. Confirm your recording setup jedha. Yes and box tika jallartu kana I like to receive a notification about new project, submission update and other platform activity
itti foo kana next goonaa jechuudha. Amma qaxxitaa gara fuulattaa nutti nu darbeera jechuudha. I have read and agree jechuudha. Eeyyama laannaaf jechuudha. እና addaatti loud inputs and pick your recording microphone before starting jedha. Tun jalqabiin dura loud input and pick jedha. Loud input irra kaa'e sagalee kee jechuudha. Na kaza kana dubbisne erga kana gooneef inni jechuudha. Addaatti akka koomeebi ijoolleen afaan isin rakkisuu jiraate nama biraallee dubbisiifatanii sanbiitutu gootanii xuru wanti fakkaata. Dafee akka apply isinii godhee guyyaa tokko lama gidduutti isinii deebi'uuf jechuudha. Hojicha hojjechuuf jechuudha. Amma darraa akkuma dubbistan tun waraabin dura an dubbisuun qaba waan ta'eef ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው በጣም ቸኩለው ምናምን ለዚህ መመልከቻ የሚሆኑ የሶስት ወር የሂሳብ መግለጫ በአስቸኳይ ምናምን በአስቸኳይ እፈልጋለሁ። ስሜን አበባ ካሳ ይባላል። የሂሳብ ቁጥር እንዲህ አማርፋን ዱብስቱ ቁጥር ይገናችሁዳ 1012 34 56 78 99 ነው። እባካችሁ በፍጥነት እርዱኝ። akka kanatti dubbistanii kara salphaa annoo ammani emailii kana apply gochuu waan hin barbaanneefi dubbiseen itti agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana jalqabuuf loud inputs san jedhu jechuudha jalqabuuf jechuudha. Maybe the microphone input filattu jechuudha. Speaker phone yoo goone turuudha. Maybe speaker phone yoo goone isaan booda isin matti agarsiisuu fi hojjedhaa jechuudha. Waliin dubbisnaa jechuudha. Amma as gad dhufnee start recording jennan. ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው በጣም ቸኩያለሁ። ለዚህ መመልከቻ የሚሆኑ የሶስት ወር የሂሳብ መግለጫ በአስቸኳይ እፈልጋለሁ። ስሜ አበባ ካሳይ ይባላል። የሂሳብ ቁጥር 1012 34 56 78 9 ነው። እባካችሁ በፍጥነት እርዱኝ። akkuma argitan dubbisee stop godhee uploading gochaa jechuudha. Pagein itti aanus naa kennaa jechuudha. Pause 3 secondiidhaan qaqqabeedha. Istiga uploading gochaa uploading godhee isinumatti agarsiisuu fi gara fuula itti aanutti darba jechuudha. Maybe amaariffii yoo sirrakkisee nama amaariffaan professionii ta'ee utuu barbaaddattan ittiin godhattanii xurra moor maaliifi approved isin gochuu irratti yeroo baay'ee kuffisuu waan danda'uu fi isaan caalaa kanarratti waan xiyyeeffatuu fi utuu nama maariffa danda'utu godhattanii xuruudha. Ammayyuu uploading jechaara maybe yoo kuffises dudduba deebisuu danda'a waan ta'eef isti walumaa ilaallaa jechuudha. Hayyee akkuma argitan kunoo naa darbeera jechuudha. Asii waan hin dubbisillee geeffachuu hin danda'a jechuudha. Naa dabarseera jechuudha. Ammas peejii tokko dubbisee darbuun qabaa jechuudha dirqama. Peejii tokko ammas dubbisee darbuu kiyya dirqamaa jechuudha.
በጣም አመሰግናለሁ ደርሶኝ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ደርሶኝ dubbisnaa jechuudha maaliif shaakalaan jira jechuudha amaariffii waan rakkisuufi dubbisa irratti shaakaleen dubbisa rikoordi gochuu waan barbaaduuf jechuudha azama next goona jechuudha next jennaan start jechuudha aሁን argitanii kuffisee jechuudha maaliif kuffisee dubbisi koon taane jechuudha kanaaf in kuffisee jechuudha isti sinumatti agarsiisuu jedhee waraaba ishi akkuma argitan kun amma finish naan jedhee xumurteetti naan jedhee sagalee tokko waraabeen kee jechuudha finish naan jedhee finishing godhaa jechuudha saving jechuudha ineen naa jechuudha